Kun Radio Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00tti meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi Saatalaayitii Naayil Saatiitiin akkasumas Feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa roobii hagayya 18 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 12 bara 2013. Keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Biiroon ijaarsa nagaa fi tasgabbii naannoo Beenshaangul Gumuz hidhattoota sosochii bilisummaa dimokiraasii uummata Gumuzii fi adda bilisummaa uummata Tigraay 170 ol ta'an jedhu irratti tarkaanfii fudhachuusaa beeksiseera. Finfinnee keessatti bokkaa cimaan cabbiidhaan wal makee roobee lubbuu namaatii fi qabeenya irratti balaa geessiseera. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodyuusariin Tamsaasaa irraa Biraan Haayiluu, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tujubeen oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessiti. Attamooltan oduun ammaaf qabnu kunoo. Ejjennoolee Yuunaayitid Isteetsi qabatte hangi tokko gocha seeraan alaa TPLF kan jajjabeessu ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Ittaanaa muummicha ministeeraaf ministeeriin dhimma alaa Dammaqa Makonnin gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi Jeffrey Feltman waliin dhimmoota yeroo kan Itoophiyaa irratti mari'ataniiru. Marii sana ilaalchisee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kan kennan dubbii himaan ministeerii dhimma alaa Ambaasaadder Diinaa Muftii TPLF gocha isaarraa akka of qusatu Yuunaayitid Isteetsi gocha isaa mul'inatti akka balaaleffattu obbo Dammaqan gaafataniiru jedhan. Jeffrey Feltman gama isaaniin Yuunaayitid Isteetsi olaantummaa biyya Itoophiyaaf tokkummaa isheef ejjennoo murannoo qabu qabaachuu isaanii ibsanii rakkoon amma jiru karaa nagaa akka furamu gaafachuu isaaniillee Ambaasaadder Diinaan dubbataniiru. Mootummaan rakkoo sana ilaalchisee paartilee siyaasaa mara waliin dubbataa jiraachuusaa Ambaasaadder Feltmaniif ibsamuusaa beeksisanii jiran. Waliigaltee lola dhaabinsaa irra ga'uuf haal duree kan kaa'e TPLF naannolee Affaariif Amaaraa keessatti weerara kan inni raawwate mootummaan haal duree sana akka simatu dirqisiisu akkasumas gama maraan kan cufaa ta'e daandii Tigraayitti geessu bansiisuuf akka ta'e ibsuunsaa ni yaadatama. Baatii 3 dura jalqaba baatii caamsaarra Itoophiyaa kan daawwatan Ambaasaadder Jeffrey Feltman irra deebii gara Itoophiyaa innaasaan dhufan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gama Turkiitti qajeelan. Muummichi ministeerichaa daawwannaa hojiif Turkii Ankaraa seenuu isaanii waajjirri isaanii guyyaa har'aa akka beeksise yoo ta'u Ambaasaadder Feltman muummicha ministeeraa waliin wal arguuf durumaan beellamni qabame akka hin jiraatin Ambaasaadder Diinaan ibsaniiru. Daawwannaa isaanii duraatiin garuu muummicha ministeerichaa waliin mari'achuu isaanii Itoophiyaatti kan argamu Embaasiin Yuunaayitid Isteetsi ibsee ture. Obbo Dammaqa waliin kaleessa kan mari'atan Feltman har'a immoo ministirii nagaa Mufriyaat Kamiliif abbaa alangaa muummicha Dr. Geediyoon Ximootiyoos waliin kan mari'atan ta'uu Ambaasaadder Muftiin beeksisaniiru. Itoophiyaa dura Jabuutii ka daawwatan gaanfa Afrikaaf jila addaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Jeffrey Feltman itti aansuudhaan tokkummaa Emireetota Arabaa ka daawwatan yoo ta'u daawwannaa isaanii biyyoota lamaanitti geggeessan dhimma Itoophiyaa waliin wal qabachuuf dhiisuusaa mootummaan Itoophiyaa odeeffannoo akka hin qabaatin Ambaasaadder Diinaa Muftii ibsaniiru jechuudhaan Keenedii Abaate Finfinneerraa gabaaseera. Aangawoonni Itoophiyaa erga xumura baatii waxabajjii bara 2021 qabee lammiiwwan Tigraay Finfinnee keessa jiraatan walitti qabuun hidhaatti guuraniiru humnaan qabanii achi buuteen dhabameera yakka kabroos raawwataniiru. Aangawoonni kun lammiiwwan Tigraay humnaan qabuun achi buuteen dhabame ilaalchise battala gaafatamuu qabu. Kanneen ragaan qabatamaan yakka hojjechuu isaanii mul'isu utuu hin jiraatin hidhaman akka gadhiisamaniif loogii geggeessan dhaabuu qabu jechuudhaan Human Rights Watch ibsa baasee jira. Human Rights Watchitti daayirektarri dhimmootii gaanfa Afrikaa Laayitiitaa Baadar gama isaaniin torbanneen darban keessa humnoonni nagaa eegumsaa Itoophiyaa Finfinnee keessaa dhalattoota Tigraay walitti qabuun to'annaa jala oolchuudhaan humnaan qabanii dhabamuu isaanii ibsaniiru. Mootummaan dhalattoota Tigraay irratti shakkii hin taane uumame hatattamaan dhaabsisuu qaba. Kanneen hidhaa keessa jiranis odeeffannoon eessa akka jiran akka ifaa ta'u kanneen miidhaan irra ga'eef furmaata kennuu qaba jedhan.
walakkeessa baatee adoolessaarra koomishinarri poolisii Finfinnee Geetuu Argaaw sabaa himaaf akka ibsanitti dhalattoonni Tigraay 300 ol ta'an to'annaa jala oolaniiru jechuudhaan kan mootummaan shororkeessummaan ramade TPLF'n deeggaruu isaaniitiif qorannaa jala jiru jedhan. Abbaan alangaa lammiiwwan nagaa irratti hin fuulleffannu jedhanis Human Rights Watch hidhaa kana ilaalchisee qorannaa geggeesseen hedduu itti dubbisaan dhageessifameera. Abukaatooleen namoota ofirraa ittisanii maamiltoonni isaanii wabiin akka gadhiisaman gaafatan abbaan alangaa. Manni murtii mirga wabii eegsisuufiin qabuu jedhee jira. Kanneen ragaa ba'anis himatamtoonni waan isaan arganiif balaa irra geessisuu akka danda'an abbaan alangaa mana murtiif ibsee jira. Abukaatooleen himatamtoota gama isaaniitiin maamiltoonni keenya karaawwatan filannoo qindeessuuf geggeessuun raayyaa waraanaa Tigraay ijaaruun du'a hin dhaqqabsiisne. Du'a kan dhaqqabsiise lola jalqabamee jechuun falman. Seerri shororkeessummaas kan raggaasifame gochi kun erga raawwatamee booda waan ta'eef seerri boodatti deebi'ee adabuun irra hin jiru jechuun falmaniiru. Manni murtii falmii gam lamaanii erga dhaggeeffatee booda murtii guyyaa borii gama waajjiraatiin kennuuf beellamee jira. Ofirraa ittisuuf himannaa sadarkaa duraa kan himatamtootaa simachuuf manni murtichaa onkoloolessa 22 bara 2014tti beellama qabeera jechuudhaan Mallas Kaachoo Ammahaa gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan Washington DC irraa kan darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biiroon ijaarsa nagaa fi tasgabbii naannoo Beenshaangul Gumuz hidhattoota sosochii bilisummaa dimokiraasii uummata Gumuzii fi adda bilisummaa uummata Tigraay 170 ol ta'an jedhu irratti tarkaanfii fudhachuusaa beeksiseera. Hoogganaan biiroo kanaa obbo Abiyooti Albooroo VOA fi ibsa kennaniin hidhattoonni kun osoo hidha haaromsaa laga Abbayyaa irratti haleellaa raawwachuuf jedhanii humna nageenyaa mootummaatiin tarkaanfiin irratti fudhatameera jedhan. Ibsa mootummaa naannoo Beenshaangul Gumuz kanaa fi gama hidhattoota Gumuzii irraa deebii argachuu fi yaaliin hanga ammaatti godhame hin milkoofne. Bakka bu'aan adda bilisummaa uummata Tigraay kan gaafataman immoo kun oduu dharaatii jedhan. Dhimma kanarratti gabaasni Naakoor Malkaa Amboorraa qindeesse itti aanee dhiyaata. Hoogganaan biiroo ijaarsa nagaa fi tasgabbii naannoo Beenshaangul Gumuz obbo Abiyoot Albooroo raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa naannoo federaalaa waliin ta'uudhaan hidhattoota sosochii bilisummaa dimokiraasii uummata Gumuzii fi hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay 170 ol ta'u jedhan irratti tarkaanfii fudhachuu himanii jiru. Kunis kan ta'e sanbata guddaa dheengaddaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 9 bara 2013 ta'uudha kan dubbatanii jiran. Haala hidhattootaa ilaalchisees akkas jedhu obbo Abiyoot.
ኤግዛክትሊ የታጣቂ ቁጥር ያለው ብሎ ማሰብ ባይቻልም ከ170 በላይ lakkoofsa hidhattoota kanneenii sirriidhumatti hangana jechuun danda'amudha baatus farreen nageenyaa 170 caalan kasaaraan irra ga'ee jira. Isaan keessaa 16 miseensota adda bilisummaa